Kaayyoon mootummaa Shaabiyaan guddaan dachee Itoophiyaa dirree waraanaa taasisuuf hojjechaa ture guyyoota muraasa keessatti xiyyeeffannoo mootummaan Itoophiyaatti kenneen Eertiraan yaaddoo keessa galuutu dhaga'ame. Bal'ina oduu lammii miidiyaa keessatti dhiyeessina. Biyyi Suudi Arabiyaadhaa guyyaarraa ministeerota isii Itoophiyaa fi Eertiraatti erguun dhimma maguddummaa Itoophiyaa fi Eertiraa irratti akka mari'atameetu dhaga'ame. Kanas bal'ina oduu lammii miidiyaa keessatti qabanneetu jira. Daawwattootaa fi hordoftoota lammii miidiyaa nagaaf salaaman keenya bakka jirtan maratti sana dhaqqabu. Kanneen amma isinitti hanga footoo oduu lammii miidiyaati amma bal'ina oduu isinitti. Eertiraan Itoophiyaa dirree waraanaa taasisuudhaaf ji'ootaaf karoorfachaa kan turte yoo ta'u, raayyaan ittisa biyyaa sa'aatii muraasa dura iddoo waraanni Shaabiyaa buufatee jirutti opereeshinii jalqabeen waraanni Shaabiyaa bakka duraan to'ee qabatee jirurraa if duuba deebi'uun dhaga'ame. Shaabiyaan humna Itoophiyaa ilaaluudhaaf waraana TPLF keessaan yaalii taasisaa kan turte yoo ta'u, karaa dho'isaatiin mootummaa Itoophiyaatiin lolaa turuun himame. Kaayyoon mootummaa Shaabiyaa katee tokko jeettii fi misaayilota Itoophiyaan biyya keessatti akka dhukkaafamuuf barbaadaa kan turte yoo ta'u, Shaabiyaan humna isii hundaan dirree waraanaa Itoophiyaa taasisuuf yaaluun Shaabiyaan Itoophiyaa keessatti yeroo ammaan tana humnoota hidhannoo qaban Shaabiyaaf qabsaa jiran abdii akka hin kutanne jajjabeessaa jiraachuu akka gabaasni Itiyootuub fi Itiyooforum mul'isanitti Itoophiyaan gocha Shaabiyaa obsaa turuu fi haalli waraanni Shaabiyaa dachee Itoophiyaa irratti itti keessummeeffamuuf deemu amma xumuramee jiraachuun ibsame. Waggaa 34 oliif manni Eertiraa abbaa irree tokkoon bulaa ture gariin gara Itoophiyaatti baqachuun jiraachaa kan jiran yoo ta'u, waraanni Eertiraa mootummaa Shaabiyaa tiisuuf gariin fedhii akka hin qabnee fi dirqaman kan bobbaafaman ta'uu ibsame. Mootummaan Eertiraa karaa loojistiksii yookaan teessuma lafaa kiiloomeetira 130 irraa kan argamtu irratti humna ittisaa kan hin qabne ta'uu ibsame. Pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afwerqii gara Kaayiroo yookaan poortii Suudaan qaacartoonni mootummaa ce'umsa Eertiraa Itoophiyaa keessatti gurmaan Eertiraan daangaa Itoophiyaa ala jirtu iskeeliin deeggarsa keefaa fi humnoota alaa biroo irraa Shaabiyaaf godhamu yoo babal'ate akkuma yeroo ammaa mul'achaa jiru biyyoonni hedduun kan ijaaraman ta'uu fi isaanis daangaa Eertiraa bira dabruun biyyoonni hedduun kan ijaaraman ta'uun akeekame. Biyyi Suudi Arabiyaadhaa guyyaarraa ministeerota isii lama gara Itoophiyaa fi Eertiraatti erguun dhimma maguddummaa Eertiraa fi Itoophiyaa akka ta'etu ibsame. Mariin dippiloomaasii yeroo ammaa tana Suudi Arabiyaan gaafa Afrikaatti jalqabdituun xiyyeeffannaa guddaa biyyoota addunyaa biratti kan argatte hoggaa ta'u, guyyaarraa ministeera dhimma alaa Suudii Feezal bin Faraan magaalaa Finfinneetti dhufuudhaan ministeera muummee Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmad wajjin kan mari'atee fi itti aanaan isaa ammoo Waalid Al-Kareej Eertiraa Asmaratti argamuudhaan pirezidaantii Eertiraa Isaayyaas Afwerqii fi ministeera dhimma alaa Eertiraa Usmaan Saalaa Mahammad wajjin mari'achuun dhaga'ame. Qabxiin ijoon marii dippiloomaatota kanaa ji'oopolitikaa Itoophiyaa, Eertiraa fi Suudaan irratti kan xiyyeeffate hoggaa ta'u, marii dippiloomaasii ji'oopolitikaa Suudiin eegaltettuun yeroo tokkotti furmaata kan hin arganne ta'ullee xiinxaltoonni ibsanitti jiran. Suudi Arabiyaan haala walxaxaa kana hubachuudhaaf hariiroo ji'oopolitikaa biyyoota sadii Suudaan, Itoophiyaa fi Eertiraa kan eegalte hoggaa ta'u, Itoophiyaan waraanaan Suudaan keessatti hirmaachuun kan himatame hoggaa ta'u, Suudi Arabiyaan ammoo waraana Itoophiyaa Suudii keessaa baasuuf akka hojjettuu fi waraana Suudaan dhaabsisuufis Ameerikaa wajjin Suudi Arabiyaatti mari'achaa jiraachuu beeksifte. Tasgabbiin Suudaan piroojeektii galaana diimaa Suudiin Suudaan irraa barbaaddu kan milkeessu hoggaa ta'u, garuu Itoophiyaan humna dafee dhaqqabaa biyya Suudaan leenjisaa jiraachuun ammaas qormaata Suudiitti ta'uu ibsame. Haala kanaan tattaaffii Suudi Arabiyaan nagaaf hojjettu balaaf kan jalaa saaxilame ta'uu ibsame. Kanaaf ammoo Suudi Arabiyaan hariiroo walxaxaa biyyoota sadeenii yeroo ammaan tana marii ji'oopolitikaa eegalchiisuu mul'ate. Dandeettii fi tarsiimoon Suudiin rakkoo tana furuu qabdu shakkii kan qabu yoo ta'u, Itoophiyaan rakkoo faayinaansii waan qabdu Suudiinis kana hubatte Itoophiyaa wajjin marii daldalaa kan eegalte ta'uu ibsame. Marii ministeerri dhimma alaa Suudii guyyaarraa ministeera muummee Itoophiyaa wajjin taasise keessaa tokko ministeera muummee Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmad akka mirisitti finciltoota Suudaan deeggaruu dhiisaa waltajjii nagaa Jiddaa irratti nu wajjin hirmaadhaa akkasumallee nutilleen deebinee deeggarsa isiniif kenninaa fi waltajjii idila addunyaa irrattis yoo hirmaattan isin cinaa dhaabbanna kajoo hoggaa ta'u, mariin tun Itoophiyaan waraana Suudaan keessaa baasuun yoo xiqqaate Suudi Arabiyaan ibidda Suudaan dhaamsuuf kan carraa'etu ta'uun ibsame. Kana malees Suudi Arabiyaan rakkoo wallabdee daangaa kaaba Itoophiyaa fi Eertiraa jidduutti uumame ilaaluudhaaf kan Itoophiyaa fi Eertiraatti imalan hoggaa ta'u, isa kanaaf ammoo ministeerri dhimma alaa Suudii Asmara dhaquudhaan ministeera dhimma alaa Eertiraa Usmaan Saalaa Mahammadii fi akkasumas pirezidaantii Eertiraa Isaayyaas Afwerqii wajjin mari'achuun ibsame. Pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afwerqii Itoophiyaa fi TPLFitti walitti araaramutti mufii guddaa kan qabu hoggaa ta'u, dhimma buufata galaanaalleen akka weerartummaatti kan laaluu fi dhimma kanaaf ammoo Itoophiyaa fi Eertiraa walitti araarsuun Suudi Arabiyaatti qormaata ni ta'a jedhameetii gama.
Kana malees hariiroon dippiloomaasiin biyyi Suudi Arabiyaa Itoophiyaa wajjin eegaltuun hariiroo misoomaa fi investimentii Suudii biyyoota lamaaniif kennaa jirtu waraana caalaa bu'aa Suudi Arabiyaaf kan argamsiisu hoggaa ta'u Suudiin biyyoota lamaan yeroo tokkotti mareessuun gama tokko immoo dorgommii biyya faallaa isiitan taate United Arab Emirates wajjin qabdu kan itti fufsiisu hoggaa ta'u gama biraatiin immoo olaantummaa gaafa Afrikaa keessatti qabdu cimsuuf Suudi Arabiyaan carraaqaa jiraachuun ibsame. Haa ta'uutii malee biyyi United Arab Emirates Suudi Arabiyaa caalaa gaafa Afrikaa keessatti dippiloomaasii guddaa kan qabdu hoggaa ta'u keessumattuu Soomaaliyaa fi Itoophiyaa Jibuutii wajjin tapha siyaasaa jabaa taphachaa jiraachuun ibsame. Itoophiyaan United Arab Emirates waliin hariiroo waraanaaf dinagdee cimaa kan qabdu hoggaa ta'u garuu Suudi Arabiyaan Itoophiyaa fi biyya United Arab Emirates walitti garagalchuudhaan Itoophiyaa Emireetota jalaa qabachuu kan barbaaddu hoggaa ta'u ta'us garuu waraana dafee dhaqqabaa Suudaan kan Itoophiyaan leenjisaa jirtu duuba bultaan Emireetota akka jirutu gabaafame. Dhimma walxaxaa kana furuudhaaf Suudi Arabiyaan guutumaan guututti Itoophiyaa Emireetota jalaa deebisuun kaayyoo isii yoo ta'ullee Itoophiyaan Emireetota qofa osoo hin taane Suudi Arabiyaa wajjin hariiroo kan jalqabdoote waldorgommii biyyoota Arabaa lameen Suudi Arabiyaa fi United Arab Emirates gamtaa Afrikaa keessatti qaban cimee kan itti fufuu fi wal dhabdee biratti kan oofu ta'ullee ibsame. Gama tokkoon ejjennoon Suudi Arabiyaadhaa Itoophiyaa fi Eertiraa jidduutti manguddummaa seentee United Arab Emirates caalaa fudhatama kan qabdu ta'ullee ibsame. Haa ta'uutii malee dhimma Suudaanii fi Itoophiyaa hiikuudhaaf Suudiis ta'e United Arab Emirates carraa walqixa kan qaban yoo ta'u gama tokkoon Suudiin Itoophiyaa Eertiraa tasgabbeessuuf humna diinagdee fi hariiroo dippiloomaasii gahaa akka hin qabne ibsameeti jira. Daawwattootaa fi hordoftoota Lammii Miidiyaa irraa oduun yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne kan gammachiisanitti himaa turre turtii gaarii.